السلام عليكم. Audio Jungle. Arra deebi'ee dhufeen jira. Arra maaliin dhufte yoo jettanii arra akkaataa tiwiitarratti banannu ilaallaa jechuudha wajjiniin inshaallah. Egaa haga xumura qophii kiyyaatti nafaana turaan isin jedha ilmaan Oromoo qaqqaaliiwwan gaggaariiwwan kiyya. Arra tiwiitara akkatti banannu ilaallaa jechuudha. Utuu gara tiwiitaraatti hin darbinii warri amma dura maatii naa taatan naa galatoomaa hedduu tokkoon isin galatoomfadha. Warri amma dura immoo maatii naaf hin taane yuutuubii koo seenaatii yuutuubiin kan koo maqaan Rashaad Zainuu ka jedhu sabiskiraayibii koomentii illee naa godhaan isiniin jedha. Warri amma dura maatii naaf hin taane maatii naaf ta'an isiniin jedha. Warri maatii naa taatanii jirtan immoo laayik naa godhaan isiniin jedha. Egaa neetworkiin hojjetaan jiru dhiifama wajjiniini booda amma gara qophii kiyyaatti dabarraa jechuudha. Amma wanta narra isin agarsiisuu dhufe akkaataa tiwiiteriitti banannu tiwiiter jettanii as gubbaa irratti barreessitu jechuudha. Tiwiiter jennee asirratti barreessinaa. Kunoo an amma dura gadi buuseen jira waan ta'eedhaaf oppeenii godheen seenaa isin inistoola gootu jechuudha. Achii sana booda giriit akaawunt jettanii seentu asirratti neem bakka jedhu kanarratti maqaa keessan barreessitu jechuudha. Anaa maqaa kan koo barreesseera. Asirratti immoo lakkoofsa bilbilaa keessanii kan koodiin irratti isin argamu ta'uu qabaa jechuudha. Isa asirratti gashitu. Amma lakkoofsa kan kootti gashuuttan jira. Booda asirratti koodiin naaf ergama. Kunoo lama raayitiitti naa gochuu jira. Sadaffaa kanarratti immoo gad dhuftanii juulaayii kana waan feetan irra gootu jechuudha. Amma bara dhaloota kootii duwwaa lama juulaayii juulii 2000 gadi gochuu qabdanii bara 1998 godha laanam yookaan 97 amma bara 1998 sana booda maal gootanii next ammas nextii gootanii amma akkanatti waan isin guuttan isinii dhufee jira sign up ka jedhu kana arguu jirtan illee abdii qaba kana sign up kana gootanii asirratti maal gootu yoonii fi raqamni keessan sirriitti ittiin galchine jechuudha. Editii isiniin jedha yoo bilbilli keessan sirrii hin taane yoo bilbilli sirrii ta'e jedhee akkuma kan kootii kanatti editiidhaa fi okee isinii fidaa jechuudha. Okee jettanii seentanii amma asirratti gala amma koodiin nu ergamaa jechuudha. Amma bilbila koo irratti koodiin naaf ergamaa jechuudha. Amma noobsaayinii eegaa. Koodiin naaf ergama jechuudha. Amma loading dhiifama gaanii torkiidha. Waiting for CMS maal ta'e oduu kana deebisaara. Neetworkii kootu hojjetaan jiru dhiifama. Neetworkiidha dhiifama. Egaa akkuma isin arguu jirtanu amma koodiin naa ergamee jira jechuudha. Amma koodii kan koon itti naqadhaa jechuudha. Nama koodiin naa ergameera. Koodiin naa ergamee 1 7 1 dhiifama 7 4 1 6 9 3 nextii kana rukutaa jechuudha. Koodiin naa ergameera waan ta'eef asirratti raqama feetan itti nattuu jechuudha. Laqubeedhaan wal keessa maktanii paaswoordii waan feetaniin banachuu dandeessu jechuudha. An amma sitti midhaan paaswoordii itti naqaa 2 3 4 5 an amma diijitii 8 itti naqee jechuudha. Uma feetan itti nattu jechuudha. Sana booda nextii ka jedhu kana dhooftanii jechuudha. Kunoo arguu jirtanii kunoo laa kana kan nextii bira kana laa kana dhooftanii jechuudha. Dhiifama neetworkii kootii yoo hojjetaan jiru neetworkii naannessu jira jechuudha. Dhiifama lafa itti daballaa jechuudha. Diijitii hanga 10 anamma banadheera jechuudha. Kalas kanuma anamma tiwiitara banadheera uploadiin kun immoo piroofaayiliidha.
yooniif taak pooto yoo itti gochuun feene amma juuzii extinct kunola yoonii fi irra godhachuu feetanii jettan amma fakkeenyaaf kanumarra haa godhuu jechuudha nama profaayilii akkasitti irra godhattanii appilii ka jedhu kana rukuttanii alloo jettuun amma sirra deebitanii appilii jettaniin amma hidhameeraa jechuudha next ka jettu kana ka godanaa argaartuumi next no kana la nextii kana rukuttani asirratti amma waan feetan barreessitu jechuudha la asirratti waan feetan barreessitu anama fakkeenyaa fi maalan barreessanitti fakkaate free Jawar Muhammad free Jawar Muhammad nextii gootu science connectis ka jedhu kanarra rukuttanii jechuudha kan barreeffama dheeraa kanarra isa kana jechuudha isa kanarratti rukuttanii la sanitti mare kan nextii gootani malee si xiqqoo not no nextii kanarra rukuttanii allow jettaniin ammas allow jettaniini asirratti laanguweejii isin filachiisa yoonii fi arabiffaan banachuu feetanii kanarratti raayitii gootani yooniif immoo ingiliffaan banachuu feetanii kanarratti rukuttani yoo ingiliffaan banachuu feetan yoo arabiffaan banachuu feetan kan olii yoo arabiffaan banachuu feetan ka gadii anamma isarratti raayitii godhama raayitii godhee next kunoo godanaa argaa jirtu jedheen abdii qaba kunoolaa kana jechuudha isarratti nextii gootan anamma kanatti banadheeraa jechaadha amma kunoo anamma nextii gootani ammas kunoo isuma kana searching TV Arabic Kasa news anamma kunoo banadheen jira jechuudha ilaa kunoo akkanatti naa fidee jira namootanii asirra jiranu Rajab Ordogaanii Imraan Kaanii mootummoota garaagaraa fidee jira gaa isin namootan feetan as keessaa barbaaddanii arguu dandeessanii jechuudha amma kana keessaa gaa nuti nama Oromoo barbaanna jechuudha namootan keenya barbaaddanna yooniif as keessaa dhabdanii jettanii of duuba deebitanii jechuudha yoos keessaa nama Oromoo dhabnee jenneen asirratti gaa Hinookiin Toltuu namootan hedduu jiranii of duuba deebinaa jechuudha keessaa baatanii kana keessaa baatanii jechuudha keessaa baatanii lafa akka haraatti seentanii itti deebinaa jechuudha yeroo itti deebinu akkanatti isin galcha okee gootani sana booda maal rukuttanii alloo online while using appii ka jedhu kana rukuttanii barreeffama dheeraa kana jechuudha ammala akkanatti lafa haraa godhe isin galchaa jechuudha asirratti yooniif namas keessaa dhabdanii jettanii nama barbaaddanii jettan asirratti barreessitanii illee argachuu ni dandeessu jechuudha asirratti illee sarchii gootanii jechuudha namootan arabaatti kan inni fideenaa baasaaru isin immoo namootan feetanii asirraa argachuu dandeessu jechuudha Toltuu Tufaa ilmaan Oromoo gaa hedduutu jiran ilaa asirra beektanii as keessa isin asirratti sarchii gootaniitii kunoo bakka kana argaa jirtu een abdii qaba achirratti sarchii gootaniitii asirratti sarchii gootaniitii nama feetan itti barreessanii isinii ba'aa jechuudha innu isinii galee yooniif immoo asirra waa gadhiisuu feetanii jettanii kunoola kana arguutti jirtu een abdii qaba kunoola kana garru kuttu ala kana garru kuttanii jettan akkanatti fidee isinii baasala waan asirra gadhiisuu feetanii jettanii jechuudha kunoola ilaa kunoo akkanatti ilaa asirra akkasitti fidee isinii baasaa asirra yoo waa gadhiisuu feetanii jettan amma fakkeenyaaf amma Jawaariin asirra gadhiisuu fedhe gubbaa kanarratti
free Jawar Muhammad tweet ka jettu sana rukuttula kan gubbaarrartu kana rukuttanila ala achirratti barreessitanii kaatanii jettan kana rukuttanii kalas amma YouTube Twitterarra gadhiifameera jechuudha barreeffama nama gadhiisee jechuudha. Egaa buleewwan kiyya akka irraa barattan abdiin qaba. Egaa viidiyoon isinitti dheeratus akka obsaanii na dhaggeeffattanuun isiniin jedha. Kunoo koomentis immoo asumatti barreessitu la koomentii kunoo asirratti barreessitu yoo feetan immoo onnee asirratti ergitu sheerii yoo gochuu feetan kunooti hundi isaayyuu waluma bira jira jechuudha. Kunoo asirratti ilaa kunoo la onnee laayikii godhameera jechuudha. Asirratti immoo yoo feetan kunoo retweet which comment ka jedhu kanarra galtanii akkanatti yaada keessan waan feetan barreessuu dandeessu jechuudha. Kunoo gubbaarratti ammoo yaada tokko yeroo barreessitanu asirratti immoo in ergitu jechuudha. Waan tokko barreessitanii kaatanii jechuudha. Yoo dheeressitanii barreessitanii jettan Twitterri isiniif hin ayyamu jechuudha. Isin daqiiquma muraasa yooniif barreessitanii gadhiiftani malee yooniif isinii ziyaada barreessitanii jettan baay'inaa yoo isin barreessitanii Twitterri ishee isinii maxxansu. Ammas immoo isin YouTube'n Twitterri isinii maxxansuu diduu kan isin ittiin beektan maaliini gubbaa kana irratti akkam godha isinitti fakkaate mallattoo diimaa isinitti agarsiisa. Yeroo isin barreessitanii barreeffamni keessan kun dheeratee jedhee barreeffama keessan kana qalama diimaa isinitti agarsiisa jechuudha. Yeroo sana haganni barreeffama diimaa isinitti agarsiifnetti barreessuu qabdanii yeroo mallattoo diimaa isinitti agarsiise irra deebitanii yookaan immoo irraa xiqqeessuu qabdu jechuudha malee barreeffama yoo isin dheeressitanii hundeen fudhatu. Egaa dhiifama guddaan isiniin jedha. Viidiyoon irra waraabe kun baay'ee tokko dheeraadha. Egaa akka isin irraa barattan immoo abdii guddaan qaba. Waan isiniif hin galle immoo koomentii jalatti illee naa kaa'uu dandeessanii obboleewwan Islaamaa. Egaa nagaa rabbitti naa jiraadhaan isiniin jedha. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Dhiifama guddaan viidiyoon isinitti yoo dheerate immoo dhiifaman isin gaafadha obboleewwan kiyya. YouTube kiyyas immoo seentanii akka subscribe laayikii naa gochuun daganneen isiniin jedha asumaan immoo.